maqaan arabaa biyya fudhachaa jira. ስሙ እኮ ሽመልስ ነው። ገራከኛ ፋቴኪያ ድድንዲ ላ ኢላሃ ኢላላህ Shama kam to daftooti kiya bakkeertee nageen snaaq wiichaara video biraatiin wal tiree jirta kabaartan akka gamade abdii guddaa sirraa qaba namoonni chaanalii kana faarata ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatira mallattoo notification tuqaasii chorbaada yaada yoo qabaattan comment barreessa wacha waliin baay'ee barbaachisa waan ta'eef walakkaa yookiin hagarumaatti akka daawwattan abdii guddaa sirraa qaba yoo jaallatte hiriyoota keessan share godha amma gara video keenya jalqabaa stage irratti qoosaa stage irratti yookiin eebba irratti ta'uu eebba kitaabaa bakka qophiin jirtu akka qoosaa kun qoofame saniif qoosaa kana waliin daawwanna Bah, Yawan isheetuuti gurbaan kuni beektu baay'een keessanii efaadii irratti beektu gaazexeessaadha. Achumaani amma jalqabneetuma to'anneennu aynalni ibaa isheen wiixxatti anis nanni ibaa isheen wiixxatti laali jalan arga erga laali jalqabe daqiiqa 20 isheen waan kun silii galaraa garuu erga ni jalqabe daqiiqaa 20dha annanni ibaseenna dhiibde chaara amma sinuma akkana taate furdoodha qalloo akka kiyyaati miti amma gaaraa dalgee geejjisiin jedhe maal haasoftan gaa ani gubbaan jira ishiin jala jirti inni miliinaan jette tole jedhee namni salaalee gaafa dubbii qabat too jedhaa mire tole anjee mittiin jedhee inyaagar naan jette tole naan taager andaandi gisee tole andaandi gisee anidha sammuun waan taa'eeru tokko too jitti gaafas waan hin ta'e moo አንዳንድ ጊዜ እኮ እኛ ሀገር ሴቶችም ከላይ ይሆናሉ ናቸው። አንዳንድ ጊዜም የኛ ሀገር ሴቶች እኮ ከላይ ይሆናሉ ናንጀቴ ቻራ ኢኔስ አልገዋላ እኛ ሀገር ሁሉ ጊዜ ወንዶች ከላይ ይሆናሉ እንጂ አጭማኒ ባካካ ጀራን ዋናንተ bakakkaa jechuudha otoo roobni roobin aduu saafaadhaan bakakkaa agartanii beektu akkasumatti kakaa'u lagoota nagara garfatte hoosadi lagoonan wadaagaree mallishii jedheen wadaagaree mallishii Dhugaa isteejii qoosaarra baay'ee isaanii dhaggeeffadheen beeka yookiin ilaaleen beeka kan namoota kaanii kan yawaala asheetu garuu xiqqoo see adda garuu takkaas ta'e qoosaan akkasii isteejii irratti qoofameen beeku waan akkasii durii waan baala kennuun jedhu yookiin nama biratti waan dubbachuun sodaatama xumma koomeedii ta'ee nuu ba'e gaariidha garuu baay'ee namatti tola. Laa ilaaha illallah wal bukkeetti kan godhe kaasee maal kun maraateette gurbaa qillixxe laa ilaaha illallah kun maal kun Lamano, mana mana mijere jere. nyaateette gara mubaka keessaan badummo Mbado wale samman. Wale samman. beettee waan badreessaa attatamitti Akka yaalutti namichi kun yeroo jalqabaatti nama mobaayilii arge yookiin mobaayilii keessatti of arge kaameraadhaan nama akkasii ta'uu danda'a. Qad godhee wal bira nu kaa'e jechaaniira suura. Argeetti yoo ta'e akkasii qofa laala. Leessa argeetti yoo ta'e harkasee cidharrattidha. Cidharratti yeroo baay'ee keekii maankaadhaan wal gushuu jira, afaan wal kaa'uu jira. Inni kun immoo afaaniin buskutii wayii kenneefi garuu hin liqimsineetiin fuuteedha kan isheen harka tokkoon dudduubatti dabarsitee gatte. Harkasee isaa gurbicha jedhaa laala afaaniin kenneef. Impasse. Maal ta'e yookiin yoo viidiyoo maaf kaameraa maaf illee muudii asaa bareechite ta'e guyyaa magaafa sanaatiif. Namoota mee warri birrii 2000 fa'aa 3000 fa'aa keessa kiisii keessatti ila akkasittiin sukkuumtanii akka gootanii birrii 50 fa'aa keessaa baastan
Ishi. Birrii kuma sadii faa keessaatu birrii 50 akkasittiin qaqqabatanii baasu markaan. Baay'ee manis na ajaa'ibsiifadha dhugaa waaqayyo. Maanni dandeettiin akkasii? Akkamittiin namni birrii 2,000 keessaa birrii 50 muccuuree keessaa baasa. Birrii 100 muccuuree keessaa baasa. Dandeettii keessanii baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Garuu immoo hin dabbara bakka dhiisaa. Maal jaran? Maal bajiraatu? Baasaa maxarpheessaa irra kaa'ati. Birrii keessaa fuudhaa kaffalaa fudhannee fiinnaayi. Akkasii aadeffatuma uummata keenya keessa jira. Keessumattuu abbootiin keenya abbaan keenya namooti durii birrii ija namaa duratti hin baasanii. Birrii baay'ina keessaa yookiin birrii 10 birrii 5 birrii tokko barbaachisa taanaan hunduma duratti birrii hunda isaa baasan birrii tokko keessaa buutanii yookiin achi galagalanii birrii amma barbaachisu qofa keessaa fuudhee namatti kennu namatti agarsiisan yookiin waan ta'e irratti gadi qabanii dhossanii yookiin kiisuma keessatti marmaranii amma barbaachisu qofa fuudhu akka ammaa miti akka safuu wayiiti natti fakkaata. Malee sassatinas yookiin intini miti yeroo baay'ee waan akkasii yoo amma birrii namni baay'ee qabu baasee immoo agarsiifannaas fakkaachuu danda'a. Amma waan hafe natti fakkaata yeroo dhalootee ammaa dhiiseera. Abbootiin keenya hin godhu waan akkasii amaleeffannaa yookiin akka aadeffannaati. Aadeffannaa gaariidha garuu maaliif namni kiisii namaa baruu hin qabu waan namni qabu waan namni baatu hammatti qabdu namni tokko baruu hin qabu jechuudha namni sun. Hamma isaa barbaachisu qofa waan laattuuf jechuudha. Nandilili dibbi kiyya didindin jaallee garaa kiyya didindin sin barbaadu yaasi dabe garaan keenya faate kiyya barbaade si dabe hin barbaade si dabe hin barbaade yaasi dabe garaan keenya faate kiyya didindin Bamalaabes. Namichi kun sirbichi isa nu beennu miti sirba afaan Oromoo sana miti jijjiiroo remixii godheeti yookiin kabalee hojjete malee sirba isa nu beennu miti jechoota ni jechaa jiruuf sirba nu beennu tokko miti. Warra ABCtu waan akkas jalqabee jira karaa irratti deemanii qophii achirratti jalqabee namoota sirba sirbisiisu namoota sirba sana waan jalatanii malee waan beekanii miti yookiin afaan sana waan beekanii miti waan caccabsaniifidha. Garuu itu dhuguma jaalasaa qabaate immoo waan seeraan dhaggeeffatamee hin baramanatti fakkaata hin shamaddadama wanti tokko. Waan si jaaladhu ilma Oromoo bareedaa tokko waan ta'e ilma Itoophiyaa bareedaa tokko waan taateef si jaaladhaa sangaa kanallee jaaladhee harsi kenneera kun. Ittiin gammadii ittiin jiraadhu. Faaya kennanii. Gosa doo hin kaasi xoota. Beeka sangaa meeqa gala akkamitti namaaf kennama? Akkamitti nama karaa deemu tokko sangaa qoosaan namaaf natti fakkaata. Viidiyoon keenyatti immoo viidiyoo Shimallis Abdiisaa TikTok dhuunfatee jira amma. Keessumattuu waa'ee maqaa irratti viidiyoo ni dubbate inni TikTok irratti citee xiqqooma seeti sekondii 10 dabartu garuu xinnoo see guutummaa isaa irraa isinii fideera xiqqoo see gara jalqabaaf gara dhumaa isaa wanta naasee waliin ilaalla. Qalchisanii kan wal nyaatu akka wal jala darbee nyaatu kan godhan kiristaanaa fi musliima qalchisanii kan wal nyaatu akka wal jala darbee nyaatu kan godhaniif. Kanaaf har'as Oromoodhaaf kanan dhaamu amantaan hundumtuu keenya. Garuu Oromummaa keenya aadaaf duudhaa keenya ukkaamsuun irra hin jiraatu. Maqaa keenya balleessuun qabu. Ifa manaa godhaatoo maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Amantaan sun Oromummaadhaa ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an. Oromoon amantaan hundi keenya amantaa qabna. Wanti tokko nu godhu garuu Oromummaa keenya. Tole. Asti yaada isaanii dhumaa kun gaariidha. Hundi keenya amantaa qabna wanti tokko nu godhu garuu Oromummaa keenya kun gaariidha. Yeroo baay'ee namni yeroo haasaa Shimallis argitanitti yoo ta'e baay'ee haasaa nama kofachiisu keessaa keessumattuu mootummoota darban Oromiyaa bulchan keessaa haasaamti baay'ee nama kofachiisu akka koomedii yookiin akka nama gowwummaa wayii taasa'u kan akka Shimallis jira yaadu bulchitoota keessaa. Saniif namni haasaa isaatti yoo qabamu nurra hin jiraatu. Keessumattuu waa'ee afaanii yoo ta'e namni kamiyyuu afaan irratti fakkeenyaaf kiristaanis haa ta'u musliimis waan itti amanu keessaa yookiin seenaa amma musliima keessatti yookiin quraana keessatti Muhammad namoota keessatti gochaa yookiin waan amantii sana jaallataniif seera raawwatanii waan nama sana amantii sana keessatti jaallataniif dhalasaa namicha sana waan jaallatuufitu itti moggaafata. Akkasuma kiristaana keessas Yaaqoobii Israa'el akkasa keessi namooti moggaafama amantii kam keessaa namni kam moggaafama. Kun immoo waan biyya kamiyyuu jiru natti fakkaata. Namni kamiyyuu abdii ta'ee torosaatee musliima ta'uu hin danda'a. Mustafaa yookiin Muhammadiin ta'es immoo kiristaana ta'uu hin danda'a. Inni kun akka itti warri moggaasedha. Anaaf rakkoo qaba jedhee hin yaadu akka kiyyatti.
Ta'us immoo maqaan namni keenya qabu immoo amantii qofa hin taane maqaan saba biraallee jira. Iyyaalatti yoo ta'e kanaan dura Taadiyoos Xaantoo ta'u Taadiyoos Faantoo ta'u namni ta'e Shimallisiin kan dura waa'ee maqaa isaatti dubbatee ture. Maqaan isaa Amaaradha kan inni jedhee dubbatee በፍንፍኔ ውስጥ እሬቻን በማክበር ሰብረነዋል አለ። ስሙ እኮ ሽመልስ ነው። ስሙ ሽመልስ ነው። ደቻሳ ወርዶፋ ከለቻ ወየሳ ብሎ ስሙን ያልሰየመው ተጠይፎ አይደለም። ያ ስም ኋላ ቀር ስም ነው። ታከለ ኡማ ታከለ የአማራ ስም ነው። Kanaaf jenne yaa sabaa maaliif namichi kun beektu yoo ta'e kanaan dura baay'ee jibbiinsa Oromoo keessumattuu jibbiinsa Oromoo baay'ee miidiyaa irratti calaqqisaa tureera. Saniif yoo maqaa walii gashuun dhufe hunduma keenyarraa waan jalqabudha. Isuma irraa jalqabaa jechuudha. Shimallisuma irraa jalqaba maqaa gashuun dhufe jennaani. Engadda Alii Birraa osoo hin du'in hin du'e jedhanii namooti baay'ee afarsaa turaniiru. Kun waan baay'ee namni keenya ariifatu yookiin waa poosti gochuuf waa dursuuf yookiin amala girrisummaa nuun jedhamee ture sana namooti baay'eetu beekin poosti godhanii deebanii galgaloo sana immoo dhiifama gaafachaa turanii yeroo baay'ee akkatti sooshaal miidiyaa kanarra fayyadamnu yookiin akkaataatti fayyadama sooshaal miidiyaa oduun tokko gaafa dhufu madda lafanni dhufee eessaa akka dhufee tuun qoratiin gara uummataatti paabliik gochuu yookiin uummataaf sheerii gochuuttidha kan nuti deemnu. Waan kanarraa immoo yoo of qusanne bareedaadha yoo of qusanne gaariidha kun namatti farrisuu jedhama namni kamiyyuu dhukkubsata yoo dhukkubsatee immoo inuma fayyaa saniif kun dogoggora guddaa namooti uumanii dhiifama gaafachaa turanidha. Dr. Alii Birraa rabbi umurii isaanii nuuf hadheeressu rabbi fayyaa isaanii duritti nuuf adeebisu. Viidiyoo isiniif qaade kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddaa abdii guddaa sirra qaba. Namoonni eegama subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada yaadoo qabaattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin guddee nagaa